di makinata tayo itingkatatadon. Isang buwan. Hintaas sa imanita di makinata tayo itingkatatado. Hilmo na may sambuhiya. Ang kapakiya may waning gulwan lalo. Isa pa na. Gafan nu malun jalan saja lu, yo sagalen sirriitti dhagahame fi. Eden akkam jirta? Gaara bifa kan hin beektu waan ta'eef laayivii irra jira kanaaf asitti cuccubaara. Ana laayivii irra jira siin dawwala. Kanaaf mee dhaggeeffannee walitti deebina. Akkuma dhaabadheetan warra Saudi Arabiyaatti kaardii gootiin bilbileetti naasee. Eden akkam jirta? Kara jira. Baga nagaa taate Mubaarikin jedhama. Maal? Mubaarikin jedhama. Okay. Maatii obboleettii keenya waliin jira. Obboleettii keenya duuteetti jedhame san. Eenyu? Obboleettii keenya karaa ejensii Mahammadiin fayyii dhuftee Saudi Arabiyaa. Maqaan ishee eenyu jedhama? Baay'isee Boojaa Xaafaa. Aywa biiroo Itoophiyaa irratti dubbatti isaaniin beekanii, okay? Biiroo Itoophiyaa jirra amma lakkoofsa keessan nuu kennani. Wanni nu beenne hin jiru. Kunoo amma jara biran jiraan. Jararraan fuudhee bilbilaa keessa. Lala hin beekanii himneerraa hin beekanii isa wajjin dubbadha, okay? Yoo በአማርኛ ስማ ያውቃሉ ተናግረናል እነሱ ጠይቁ አናናግራት Eden. Hello. Halo Saifan. Abe. ምንድን ነው? ሰላም Saifan. ያገኛም ብልሽ? አይሻ ፉአድ ያውቃል ሪናት ታውቃለች ታርፋለች። አርፋለች ማ ቤተሰቦቹን እኮ አውቀዋል ግን የትኛው ሆስፒታል ነው? ልጅቷ ማረፏን እኔ የትኛው ሆስፒታል እንደሆነች ምናምን የማውቀው ነገር የለም። ፉአድ ነው ከነ ሳላህ ጋር እያወራ ያለው። ፉአድ ደወልና ጠይቀው። ይህ ሳላህ ስልክ ቁጥር ቴክስት አድርግና ቤተሰቧ ነው። ይኸውልህ ፉአድ ያውቃል። ፉአድን አናግረው ብየዋለሁ። ሳላህን ፉአድን ጠይቀው። ወይ የሳላህ ስልክ ምንጭ አንቺ ቴክስት አታርግልኝ። ሳውዲ ነው የሳላህን ቴክስት አድርግልና ያወራው ትክክል አረብኛ ይችላል እሱ? አዎ አረብኛ ይችላል። አዎ ይችላል። ቤተሰቧ ነው። tamam خلاص በዋትሳፕ ላኪልኝ አሁን ዋትሳፕ ላኪልኝ። tamam okay okay bye. Akka sarga dubbanneen booda jaruma ejensiitiin achitti dirqamsiifnee dhuma lakkoofsa jarriidheen gadda jaraa kennanii bilbila hin kaafamne anu nan qaba isa. Anu waatsaappii gara torbaan qaba kanan irran seenne faan namaa kennaa tokko tokko maaliif yeroon biizii ta'e jechuudha. Bilbila nama du'e silaa bilbila isa ofii fayyadamanu kennuu dhiisanii bilbila hin kaafne kennanii fi bilbila sana fudhatanii maatiin galanii itti bilbilaa turan namni jalaa kaasuun jiru. Waan gaafatamuu qabu waan dhummatamuu qabu ijaan ijatti maatiin obbolaan asirra nama gara nama torbadhaa jiraas isin agarsiisa xumurarra waan gaafatamuu qabuuf waan jedhamuu qabu sodaa tokko malee ittiin haasofnee itti himnee lubbuu namaatii badee jiru akkamitti isin biiroo banattanii teessanii hojjechuu dandeessan lubbuun namaa inni isin argitan lubbuu miti moo akkamitti kan biraa erguudha mana banattee teessa ka du'e calliftee jedhee dhiibbaa godhamuu qabu sana booda bilbila ejensii akka duuteetti erga duutee fidaa mana kimi isin jirtu an deemaan jira waan ta'eef mana kimi isin jirtu nu kennaa jennaan hin beeknu jedhee arganii dhugaa yeroo birattan gaafadhee amma arabiffan beeku ani beektu garuu haga ta'e immoo nan hubadha tuttuqee waan achi deebisu nan hubadha gatii ta'eefi akkuma ta'etti arabiffa Suudaanii Masrii ka Dubaay xiqqoo sitti dabalee waliin makee ittiin haaseera waan inni jedhu walumaan dhaggeeffanna ijoolleen biyya arabaa hartan. Aloo. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش أنا بكلمك من السوريا. تفضل. أنا أكو بايسي بوجا. نعم. أنا أكو بايسي بوجا اللي توفت في السعودية. طيب. بايسي بوجا. أنا أكو بايسي بوجا. طيب. أنا عايز أعرف معلومات. والله الى الان احنا لسه ما جالنا اي معلومات. اذا جالنا معلومات احنا بنعلم المكتب بتاعها على طول ان شاء الله. يعني مش معروف هي ميت ولا عايش؟ لا هو اللي احنا عرفناه اللي هو نفس الكلام اللي انتوا قلتوه اللي هو جالكم وصل لكم. الى الان احنا بنحاول نوصل على معلومات لكن
يعني مش معروف هي ميت وما فيش مستشفى. هم قالوا بيقولوا ميت لكن ما بنعرفش هي فين مستشفيات فين. قالوا لي كده. طيب احنا كمان في نفس الموضوع برضه بنحاول ان احنا نبحث ماشي. عرفتوا زي دلوقتي اهلها امها ابوها نينا اخواتها مع بعض مشينا المكتب. عرفتوا زي قلتوا هي ميت. احنا ما احنا اللي قلنا. نعم ما احنا اللي قلنا. هو في حد اتصل علينا لان هي عندي كتبها ما احنا يعني خلاص نقل الكتاب ورحت البيت. معلش حضرتك تواصلت مع الجماعه اللي هي شغاله فيها؟ ايه تواصلنا بس ما ردوا علينا عشان كده احنا بنوصل للشرطه. ايوه نكلمهم عشان نوصل للكفيل ونشوف ايه الموضوع ده. ان شاء الله انا كمان جاي. ان شاء الله انا كمان جاي. حاجه تيجا وني نجري أنا يوبلسا باي سيتي هذا فباو جرينجرا جرين دبتشيسه نقولون زينا معرفة دبتة لقي سنيتو جريني بيكاني التمنيرنا والربيروني بيكاني نانجتي أنا سأشرا بدي بالبلونكو أكون نكون جل مغتين بريفاني سنبورة ورابطة نكمل سيدا جسن والربيرو بلا تكونوا برانجرا تيمنا أبلوني بيكا جتوس ورما بيرو جل كباسان نوكنا غاجرين والربيرو تكافتما بالبلا فوتة أفانو مبيكون وبتشيسو يالله نمشي أفانو فمصري نبيك وانته نرى وبتي مالجده of kusati haasasa keessatti dhagaa turtan warra Saudi jirtan keessattu of kusati haasawurra maal jedhe wama sin dhageessan sana dhageenya nu sii jedhe jennaan maal jennaan ati maal dhageessinaan jennaan duuteetti dhageenye jennaan nus duuteetti dhageenye eessaa dhageessaniin jedheen jennaan namatu dawwalee nu kabbaree jedhe akkamitti namni kabbadha walee isin ittimi dawwalamee nutti himame kanuma dhageenye hayyeegaa isin maktaba maaliif immoo bakka isin hojjettutti deemtanii yookiin qunnamuu yaalle eeyyee qunnamuu yaalle maal jedhe reejan nuu deebisuu didan maal tarkaanfii maal irratti fudhatan reejannaan seeraa tarkaanfii seeraa irratti fudhataa jirra kun maal ibsee shamarri Oromoo namtukki biyya keessa taa'ee naasaara eessattuu namni tokko namni isinii dubbatu akka hin jirre akkas hubattanii garaa murattanii jiraatan hubadhe intalli kun utuu saba biraa taatee har'a mana banatanii iyyanii iyyisiisanii silaan bakka hin jiraadhu wanti dhafidu hin jiru tu jiraate waa namni isinii dubbatu tokkitti hin jiru hubadha yoo dattanii abashaa jala galtanii abashaatti mattanii abashaa sagalee isinii taate hin beeku malee namni isinii dubbatu hin jiru nama kamiifuu hunda dubbatanuu duddan dhugatanuu jedhama sheer walii godhaati haadhaaf abbaa soosiifneeyyi waan jala jedhan geggeessinee nu teenyee namicha habashaa as jala jirta as jala jirra nan beekaa beellama qabna beellama sanatti dhiyaate hadha dhufeen dubbatu taanaani xumurranneerra obboleettiin keenya as jalatti qophaa'ine eegi ol seentaa dubbiin jajjabaateera jechuudha asirratti immoo dubbachuun hin barbaachisu haadhaaf abbaan nu bira jiru akka sabiyyiitti imimmaan jala lolaafataa nu duuka deemaa turan hin burjaajaani kanumatu haadhuma kanatiyyi haadhuma isin argitan gurraattii daalattiidhuma kanatiyyi Taaddasaa Birruu dedhe haadhuma Oromoo kanatu Waaqoo guutuu dedhe ana biratti akkasii warra kaleessa gootota jedhame sana kan deesse haadhuma hadha bifaan gurraacha daalattiidhuma kanatiyyu nuu dedhe har'a garuu ilmoon jalaa dhabamtee dhageessanii ilmoon jalaa dhabamtee wala artistii Oromoo bara artistoonni jalaa Habashaa bakka kanaatti wal gahaniiti irraa dubbatan gaazexeessitoonni jalaallee nafu warri biyya keessaallee nafan anamma doomee jechuudha jibbee sagalee ta'u kana akka fakkeenyaatti fudhee irraa xumuree yoon barbaade nanniisaa sagaluma ta'uu suma dhugumaan siniin jedhe bakka nama walii yaadu dhabne nama walii rifatu dhabne jala keenya duuti baay'atee uummata Oromoo danazzasiiseera uummanni Oromoo danazzasee jira walii rifachuun dhaabate bakka sidii galee manni duutiin seenni hin jiru waan ta'eef
rifatee danazazee irratti fakkaata walumaa galatti abbaa keenya wanni dubbatamuu qabu hunda dubbanneerra ammas wanni waadaa isinii seenu kunoo nama 3,500 jira wanta waadaa isinii seenu Saudi Arabiyaas nannaqa bakka waan godhamuu qabu guutuusa akka obboleettii koo karaadha tokkotti ishiidhaaf jecha nufi Saudi Arabiyaa miti eessayyuu deemeen waan godhamuu qabu hunda humna qabdanuu akkuma haadha gootiiti akkuma abbaa gootiiti waadaan waadaadha amma dhumaatti obbolaa koo ilmaan Oromoo nu daawwataa jiran kana qabadhee haqa mucaa keessanii haga dhumaatti akka imbaasiitti sanaa olitti falmuudhaaf qophiidha gara gootiin kun waadaan isinii seeneen jira uummata Oromootti immoo waan dhaammattan dhaamadhaati waa tokko dubbadha booda isaatiin daandii wanti cufamu amma dubbatan. Dubbatan kan dubbatanii adeeman jedhee daandii cufamu. Ayyee. Kabajamaa uummata Oromoo. Kabajamaa uummata Oromoo. Yeroo micayyoon kun na biraa deemtu borsaa bitee fi shaantaa bitee fi akkuma ormaatti naa galti jedhee akkuma ormi ergatuttan ergadha jedhee ijoolleen koo dhibamtoonni lamatu mana jira. Tokko gaggabdoo godhatee tokko qodaa bashitaa godhatee dhagna isaa ciccitaa hospitaalarran dhaabadhaa ani guyyaadhanii nagumaan ishiin lafumaa kaatee waan akkanaa kana nan deemanaan jennaan ishii tole jedhee natti fakkaate bulaa kiyya kana isaan dhibaman kana nan gargaaranaan jennaan buutadhaan warraaqsiti jedhee itti qajeelte naa galti jedhee waggaa tokkoo fi ji'a 7 ergasi naa galti jedheen daandii eega naa galti jedheen daandii eega waa hunda taati jedhee tana daandii eega inni gaggabdoo qabu suni guyyaa gaafa isheen akkana taatetti jedhanii amma guyyaa irraatti algaa irratti hidhamee jira ergasii hittuu keessa bade sammuunsa amma durattiisanii hidhamee ciisa waanan godhu nan dhabe hamma immoo hin jirti jedheen eegamoo hin jirtu jedheen laalamoo garuma fuulduraatti kunillee kan kooti mee dhalli Oromoo hinni isuma kana irratti laalati garuma fuulduraatti furmaata isaa baafadha Oromoo garuma fuulduraatti furmaata isaa baafadha kan du'an irraa kan nagaa baata odoo reeffa ishee argadhe footoon immoo kulaalitii ishii keessaa baasan jedhansa baasanii gurguratu jedhansa tokkittii keessaa baafatanii kan kiyya keessaa fuudhanii itti takkaanii ilmoon goosun bootatti naa deebite nan jaaladha sirriitti nan jaaladha sabni Oromoo immoo hanamma yoonatti himimmaansaa gadi naqe daandirra maallaqa isaa baase deemitu amma yoonatti barbaadu naa galatooma ulfaadha waaqayyo isin haa eebbisu hammas immoo hani hilmoo koo kana labatti isinitti kenneera Oromoo waaqadhattan isin irraa fudhatu hakka feetan godha isin naa barbaada humna hin qabu deesan hin naqu biyyaa miti dhaqee fudhatu reenfa ishiin argan jirti jedhee ittiin gammadu hin jirtu jedhee garaa kungutan xiyyaara waaqa keessatti laala hakka barbaada hundisa isin irratti haafu Oromoo ko dubbadhaa dhageenya. Akkasumaan jedhaanis ijoollee Oromoo hiriyootashii warri wajjin deemtan affira taatan ana lagaa taatan ijoolleen Oromoo naa barbaada ilaa dhala haadha homaa gochuu hin dandeenye haati garuu silaa waan namaa gooti fakkaatti gaadhalte homaa gochuu hin dandeenye habbaadha homaa gochuu hin dandeenye suma teenyee boonya malee boocha sanuu hin dhiibne amma boocha sanuu wallaalleera sammuun keenya nu dhameera duutee reeffan arganne jiraatte jiraan arganne yaa ijoollee Oromoo sinittaa dhaga'amu na gargaaraa turtan barbaadaa turtan ammallee cimsitanii akkanaa barbaaddan adaraasiniin jedha adaraasin irra kaawwadha ijoollee borullee keessan kana ta'uu danda'a abbaan keessan haati keessan itti gadduu danda'u ijoollee walii dhaabbadhaa ana bichaan miti ilaa mucoo kiyyaaf dhaabbadhaa na gargaaraa
Ani wanni jedhu jiru wanni jedhu illee na harkaa bade. Ilaa ishee dhibamtu gateen mucawoo kana barbaaduudha biyya kana keessa deemee jiraanumti illee kunoo warra abbaa miidiyaa kana wajjiniin wal bira jirra. Ijoollee na gargaaruun fedhaa fi jaalala keessa naa ta'u. Dirqama miti fedhaaf jaalala keessa naa ta'u. Sinaa marartu mucawoon koo. Sinaa marartu lubbuun mucawoo koo. Sinaa mararu ilaa dhugaan. Sinaa mararu ilaa dhugaanumti inni karaarraa ishii qabe. Ingaltee dheneege galuu dadhabde karaarratti hafte ani amma boofis karaan qabu. Ilaa booyyuu na wallaale. Nan joore sammuun na joore sammuun na hidhame. Boofis fuula kana dhufne sinitti ciitii koo himachuu fuula kana dhufe odoon boo'e ta'e danda'ee dubbachuu hin dandeenye. Beekuma nuuf qabe. Ijoollee yaa mastuu yaa tigisti yaa ijoollee miidiyaa irra hirta maqaa keessan wallaale. Si waaman jira ila yaa ijoollee wal ijaarati mucawoo koo na barbaada. Reeffa ishee argadhu tan gammada jiraashii immoo argadhu nan galateeffadha Waaqayyo isinillee akkasumatti naa jajjabaadha. Makaan jala keessa. Asaan nanga keessa. Kan biyya aannan cumaan deema kan biyya keessa rakkoon qabu aannan hordofamu jabboleessa kaana waan ta'eef jechuudha. Waan jiran dubbannaa kanas waa tokko rakkoon qabu uummanni sagalee geessan nageera waraabni irrasii abshaa nama nobsisiisu wallaallee miti waa hundaan beenna. Dhallee qaba. Taasee malee daandii makiinarra taa'ee too ittiin kadhatadhuun. Isaan booda. Hin taasee malee daandii makiinarra taa'ee ittiin kadhatadhu. Ilmoo dhabee sammuu kiyya. Ongafa kiyya mee waan hin godhu wallaale. Isa faale. Isa bakka. Obsane. Jabaadhaa isin waliin jirra. Waan dandeenyu hundaan haga dhumatti. Waan waadaa isin garu wallaahi haga dhugaan si ba'utti. Yookiin ana darbee bakka isin na xeraga yookaan immoo haga dhugaa sitti banatti hin galu kana qabadhaa. Waaqayyo. Ana aku baay'isee boja. Ana aku baay'isee boja اللي توفت في السعودية. بايسي بوجا انا اكو بايسي بوجا. طيب انا عايز اعرف معلومات. والله الى الان احنا لسه ما جالنا اي معلومات. اذا جالنا معلومات احنا بنعلم المكتب بتاعها على طول ان شاء الله. يعني مش معروف هي ميت ولا عايش؟ لا هو اللي احنا عرفناه اللي هو نفس الكلام اللي انت قلتوه اللي هو أمانة أجي بنانسي كها ونني جل مالي وننو بينو هاكو مسجد دقيسن سناجد إجنسين إسا عربتي لولي إركن فورميشني قوتو مجان كل إساتو يودوتي من يالا لقمتي توقل تجلاتي مكيلات تنقل قلان أشارات دان مقاسيتين باسبورتي إركجلا باسبورتي سيتين جري مدامين سي مناكي ميكا سيجرتي مجان كيساني مكينات تنقل قلين نانسي لا تمنان جري مدامين مو ايجنسي تيم ايجنسي لان لفان جلن جلن تمرار كوتو ركون قبو جد ايجنسي سيدي تيمي جنان فجافتان ودودو تتينان نمدى ولنو تيمي جد مدامين ستنمني نمني جد وبوليتيكو وانجر تنوهيمي شرات مراتي رغاجر تنبات دبين نبرغي سيئفا مونتاتو انا جن دوما تكون كسوميس يوما ماتين كو دومان قبري كيسا كان اجندا برانجي جيرو انا سوفي دبين غافا جباتا وان الرابط تنوهيمي افانو رمون دبتا جلا وان الرابط أمم بيك فمن دقي سنتي ميرا وانا كتباتي في akkatti gaafa sana baate kaasiiti si bilbilteemo situ bilbileef waan dhufamee kompiitara keessa laalamee bor sagaleen hundi gadi ba'u dhageessee bilbila si keessa eenyu bilbileef ka jedhu hundi gadi ba'a meemee akkaataa itti baaftan akkaataa itti mana hojiitii baaftanii kaasi ummata kanatti himi dubbadhu nuti qabadhaa wal kaan
akkaataan isheen itti mana hojiitii baate anumatu dawwaleef galgala dawwalee fi hoggaashiin manaa baatee makiinaa keessa seentu silkii cufadhee inni immoo silkii kee cufii siim kaardii keessaa baasii akka jarri siin qabne jedhaniin. Dubbadhu hin dhaabin addaan hin kutin. Kanarraa kan hafe immoo ani erga ishiin bariisaa dhaggeeffadhu obboleettii koo dhaggeeffadhu. Kanarraa kan hafe minaamin waa'ee lubbuu dubbataarraa hin bilbiltee fi maal siin jetteen siin jedhe yeroo itti bilbiltuu fi galgala akkanatti dhufta waliin jettan miti ma hunda isaa nutti mijennee dhaga'uu barbaanne akka diraamaa afaan si kaa'amee jennaan akka nama dubbiin kun akkana jedhametti nutti dubbataati. Hin beekta miti akkasii itti ba'aa turte. Akkanatti ba'aa turte akkana waliin jennee sana booda sa'aatii kanatti akkana siim kaardii koo cufadhe akkanatti deemaa turre jedhii waa hunda nutti himi. Lees goo dubbadhu hin dhaabin sana booda itti macarashaan ga'in. Waan giddanuu jiru. Ani namichi deessii deemaa jira dhaqaa jira jedheenaan inni himuurraa nan barreessee baay'isee namichi dhufaa jira jedhanarraa innaan inni ayyaa ta'u ishii sa'aatii meeqatti as ga'a innaan sa'aatii inni itti as ga'u hin beekuun jedheen. Sa'aatiin immoo inni achitti ga'e sa'aatii 6 gizeen sa'aatii 6tti namicha achi ga'eera jedhee barreessuuf isheen immoo warri koo hin rafnee naan jetti. Hoggaasaa rafa sa'aatii meeqatti rafanii sa'aatii 8tti rafaniiru nan ba'aa jettee sa'aatii 8 fi ruubitti immoo mana sanii baatee jechuudha. Iddoo jirtu sanii. Baanani hanga ishiin makiinaa keessa seentutti haasofsiisan ture jechuudha. Baay'ee qas jedhitii akka isaan siin qabne akka isaan hirriibaa sitti hin baannanne jedhee waan jiru of eeggannoo ishiin gochuu qabdu dura itti haasa'eera itti himeera baatee makiinaa keessa seente erga makiinaa keessa seente immoo an dhimmi nani beeku dhimmummaa ammumaan kanaan dura isinitti haasa'e malee waan addaa waan an beekee dhoksaatti dhoksee irra ciise immoo hin qabu. Himatu murii haasaa haasofte kana himatu murii akkuma jalqaba irraa kaafte kanatti murii akka dhumaa. Qoyyaa mubee waa jedhu Mubaarak na dhagaartaa? Haa fixattuu dhiisimee haa fixattuu. No hin fixatin. Amma obboleettii koo. Dhiifamaa wajjin namni tokko waa jedhaaf isin hin gachine ani. Waa jedhaaf isin hin gachine dhiifama siifan. Nee mubee. Afaan Oromoon nuti qabadha. Hundinuun dubbaa. Nuti irraa qabadha siin mataan garagalee jira. Irrabne. Afaan Oromootiin itti beekee. Nam tokko yeroo waliin haasa'u akkatti waliin haasa'e qaba. Gaaffii irraa qabaatta booddee gaafatta. Obboleettii koo sana booddee immoo lallakkoo waan itti himamutti himtee sana booda maaltu uumamaa dhufe dabareedhaan haga yeroo duuteetti dhageessutti akkatti duuteetti dhageesse illee sabiyyii miti ati nutti miti tartiibaan waan barbaanne tartiiba kana barbaade kan qaba. Erga ishiin manaa baatee ani deebi'ee too waliin argine jechuudha. Sa'aatii ishiin makiinaa keessa seente makiinaa keessa erga seenteen booda immoo maalidhaan nan argadha lakkoofsa kamiiniin ishii taasise anis nan rafee isheenis karaa ishiirra buute taane ergasii immoo waan hin dhaga'e ganama ka'ee namichaan si bira geessetti jedhee dawwallaaniif na bira hin geenye naan jedhe akkamitti amma sa'aatii kanaa si bira ga'uu diddeennaan lafti ishii sa'aatii iddoo kanarraa sa'aatii 8 fi ruubidha waan ta'eef ammaa kana dhuftee na bira hin geenye naan jedhee deebi'ee boodas xiqqoo ture yookaan deebi'ee dawwaluu fi adagaa makiinatu uumamee naan jedhe namichi naan jedhe achumaan akkamitti kun ta'uu danda'a. Akkamitti ishidhuma irratti wanti kun raawwatama silaa ijoollee baay'eetu dhufe jedheen isa gaafannaan inni immoo silkiin ani isinitti kenne silkiin 2 naa kenne jechuudha lakkoofsa 2 lakkoofsa san irratti immoo dawwalee arabicha gaafannaan sagalee inni naa kaa'e kanaan dura isin biraan ga'een jira jechuudha. Kan kanarraa nafe ani waan nan beeku hin qabu waan adda ta'e immoo. Achumaan silkii sii kenne silkichatti bilbiltee miti maa? Hayi. Itti bilbilaani sa'aatiin ani itti bilbilu sa'aatii 5 kaasee sanan itti bilbilaa ture sa'aatii 5 kaasee sa'aatii 8ttidha kan inni naa deebisee jechuudha aramni sun. Gizee naa deebisu immoo deebi'ee sagalee naa kaa'ee micayyoon duutetti ani immoo shorxaa harkan jira obboleessi koo immoo ishii wajjin mana yaalaa jira micoo nama biraatu gara mana yaalaatti fuudhee oofee ani immoo poolisii harkan jira jedhe. Ayyee. Ummata Oromoo kabajamtoota hordoftoota koo waan tokko asirratti dubbachisuu yaada gaatu sin gaaffiitti hin galin jechuudha. Wannan isin yaadachiisuu barbaadu tokko sagaleen guutuun ni jira na bira. Shufeerii isin jettu kuni dheengadda bakka isin jirtu jala jirtutti itti bilbileeraan. Ana inta baangaalii jennaan no
باكستاني نانجري فين البت توفت مستشفى فين جريتي تري أكنا جت تورتي مجانا بوليتيكوتي جدي واتساب يعني تركي سكالي مسا إيه ستيرو تمنا كمي كمين جرتي جدي نعرف أدو جنان أوارا بلوكينان كل فين دين موجود نبلوكينا بتشيكي نانجري سيني قالي أمس نمشتي نمبل بلان أيه لقي فدا نمشتي بلبلا تو سينجرتو سيداف نمشولي ناسان يا ربنا لافسي أوه كا إني نارجع أوكي نجاس نارجع تبي تأتي سينيور كير هو أوكي هاي نانجي ورندة سوى واتساب بيشان نجا هاي نانجي مي هاي نانجي يا كنابو لكوسيتش أمس ده بيمني ده ولا كاردي تو بياتي أسيد ده ولا سوديت isiif namicha kana wal agganaa nyaan gaafa sanoo ati shoxxaar kan jira naan jette dhageessani kooppilinkiin dhaabinaa taaptaabii oliiftanis kooppilinkiin dhaabinaa wallaahi riippoortii godhaaru kolooti ilaah lakkoofsa namicha argadheera sagaleen mubaarak sagaleen isaa ciccitaa jirti taaptaap godhaa maal taatarree sagaleen ciccitaa jirti taisaa dawwalu fali taap goda kopling goda asini to pala dawwala na micha kunola ela kun walina asan nagama sirrit sagale na kun ogua mu dagamar sititti nasa agifti ko dagebat waraba slimu sititti nasa mari danda sirritti number you dialed is now busy. بيزي قول على غافا مدة ميجي إن شاء الله سكالين سوارا بميجاتي جروفي غافا قابا ميجي إسيني جدي بيجي سنة نقدي سنة ميجي غافا قابا ميجي قدي سايما بيزي يتي قول على أمام جبتي كالتي يرون دولو مال جدي وبوليسكوس دويرا ونن رابي كنجرو إيو ستي مبوليسكي دو إنم دينس jolle biya laba wal wama sheno li goda abdin qabdanu kana bodde ana silinje wallahi abdin qabdan kana yuri batti da bedan du ka takattale male namna ka takattale sini amma kana yunna gesan binensi da tera enyu no man temana kontrata tidui biya gali male himbayin kontrata kontrata ti madami si ajeftu madami foki rasina ajeftu sina jefte kate isin birri ka fakte renfamo mana kimi gal charti madami biratti namni du'e dhaba men jiru takka madami biratti namni du'e ofa jette jette finyotti keesse yoki marzi bila keesse of marzi nyatte du'e tetti male madamin fokira darbatte fe ofi kuftete kamera keessa video balleessiti male reen fadhabam system bettu nama keenya reen fadhabam sisu eegale mucaan kun jirti jechuudha wanti naa pen jiru obboleetti ko adaraa si kadhanna adaraa romumma adaraa namooma adaraa dubartummaa adaraa garaawaa dhale adaraa afaan beektuun si kadhanna rabbii jedhi mana ijaazaa geesse mucattiin ofiin boontoo ofiin jedhamtu tokko mucaan mana ijaazaa ga'uu ijoolleen mana sana jiranu natti maniiruu jette deemeen keessaan ofiin boontu jedhee dubbisee naanii mubaarak mucaan ni jirti maal jette naan jedhi naan jette dhiisii viidiyoocha nurraa kaasee dheen kadhadhe kaasise fidee gastii kor ishii jette agalatomtu ni jirti jedhaartise ijoollee mana sana jirantu iyyuu ofiin boontu yoo jiraatte abaaboonaa kenni sirqeen ijoollee mana ijaazaa sana jirantutti naan jette gala